akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaani na jabeessaa isiniin jechaa jechuudha. Viidiyoo lamaan qabadhee dhufee guyyaa kaleessaa Abrahaam dhufee rutaanis dhufteetoo jirti jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha egaa iyyuuni rutaan fa'ii akka araaraman ni barbaada. Garuu immoo jechuudha waanuma inni balleessaa Abrahaamii suuf naagaluu dide jechuudha. Namni tokko yookiin immoo ati manaan tokkoo fi abbaa manaan tokko gaafa wal lolanii waan irratti wal lolan sana jaarsummaa gidduuttis namoota kamii gidduuttiyyuu dubbatameetu sana booddee deebiitti laatameetu araaramaa jechuudha. Garuu inni immoo maal jechaatu jira gaasheedhaanii dingata karaa hiriyootaa wanta quunnamedha maleedhaayi Abrahaamii itti yaadee kana keessa galuu hin dandeenye yoo jedhulleetoo dubbateetoo jira jechuudha. Itti yaadeeti haadha manaa faana xiiqii qabateetu jaalateeti malee wanti dirqamadhaanii itti oofsisan hin jiru. Maaliif jennaani Abrahaamii nama waan baay'ee dabarsee gaa'elatti galee gaa'elarratti darbee dhala godhateedha jechuudha. Kanaafiyyuu hanga kanaatti daa'ima miti hinni jechuudha. Abbaa gaarii keessaa dhagaarii keessaa bahee isa biraanis immoo namoonni otoo isa gorsanuu miidiyaa kanarratti iyyuu baay'ee lakkii Abrahaamii gaa'ela kee hin diigiin gaa'ela keessii wayyaa haadha manaa keessii wayyaa haadha manaa kee gaddisiisteetta laphee ishii cabsisiisteetta gaafa jedhanii isin immoo lakkii kan miidhaa jiru ruutaadha malee Abrahaamidhaan miti ishiitu balleesse ishiitu waan baay'ee hamaneetu jira jettanii inni isinii waliin dhuftan maalidha. Amma fakkeenyaaf yeroo sin rakkattaa yeroo sin beeloftanii yeroo wanta garaagaraa sin taatanii Abrahaam sin gargaaruu danda'a oolmaa sin hooluu danda'a jechuudha. Isa kana yaaduu hin qabdan sin gaa'ela isaanii jireenya isaanii dhala isaanii yaaddanii dhugaa irratti hundooftaniitu gaa'ela kana walitti deebisuudha kan sin barbaaddanii jechuudha. Amma inni maalidha akka abbaan Abrahaamii wanta tokko waa'ee kana akka isaan hin kaasne kan inni barbaadeetoo jiru jechuudha. Irra dibaan garuu gaa'ela gidduutti hin hojjetu jechuudha. Baay'ee barbaada bazawee ruutaa fi Abrahaam iddoo tokko jiraachuu akka jirutti immoo hir'ina gara ruutaatti kan inni dhiibaatoo jiru jechuudha. Rakkoo ruutaa fi dhiphina ruutaa jechuudha gidiraa ishiin dabarsaa turte namni ishiidhaaf yaade maatii ishiitiin alatti namni tokko illee hin jiru jechuudha. Ruutaa argitaniittu gaashee jechuudha dallansiisuu hin barbaaddu akkasuma abbaa manaa ishiitiidha. Jaalalaadhaan tasgabbiidhaan wanta jiru itti haasa'uudha kan ishiin barbaaddu. Yeroo baay'ee immoo ruutaanii wanta keessa ishii jiru baafachuu ni barbaaddi dubbachuu hin barbaaddi garuu miidiyaa irratti immoo himuu hin barbaaddu. Gaaffiin guddaan hidhamee keessa ishee akka jiru beekamaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa akka iyyuun jedheenitti osoo wal birallee ta'anillee gaariidha garuu amma walitti sii dhufanitti tasgabbeessiitii amalumaan qabiitii walitti nu deebisii jedhee jechuudha. Kan inni jechuu qabu ture iyyuuni abbaa keenya nuti daa'imadha nu irra si'irra dhaga'u badiisa karaa lachuu ilaaliitii dhugaa jiru itti miti araarsi jechuu qaba ture jechuudha. Gaasheen immoo yeroo baay'ee jechuudha dhiisaa waan hundumayyuu bira darba. Kanaafiyyuu gaa'elatti gala jireenya akkatti miti kan isaan jedhan jechuudha. Gaa'elli bukukkutti kan jedhu miti jedhan. Gaa'elli yeroo hundumayyuu kunuunsa barbaachisaadhaan yeroo hundumayyuu tasgabbii barbaachisaadhaan dhugaadha. Gaa'elli yeroo hundumayyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf huccuun irra jiru kun yoo xuraa'eera ta'e jechuudha. Miicceen eddaganaa haaromseen uffadha mitiire akkasumatti jechuudha aarawuu barbaada jechuudha. Yeroo kana immoo eenyu taaressaa jara sana lamaanidha jechuudha. Nama biraa osoo hin taane jechuudha. Egaa atuma sanaa sawaa jiranuu ruutaan hin dhufte jechuudha. Qibbinni jettee dhufte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf foolli ishii guutee bareeddeetu dhufte jechuudha. Furdattee jirti jechuudha. Nuti iyyuu kan barbaannu isa kana ture furdattee bahuu qabda bareeddee dhufuu qabda jennee dhaadachaadha kan nuti turre jechuudha. Haa ta'uyyuu malee osoo miidhama qabdu osoo gidiraa qabdu jechuudha. Hinga'u wanti kun gaafa isaan jedhaniini maaliifidha kanati mucaallee dhoowwiteetta jedhanii akka inni hin argine jedhanii isaanii gaarii yuutuubiin hordofu
haa ta'uyyuu malee waan hin taanedha kan inni hojjete jetteen. Ilaala mucaan harkaa buteeyyuu hin jenne daftee jechuudha. Yeroo 2-3 isaan gaafannaani yerooni narraa mucaan guutuudhaani kan inni akkas jedheeni. Ergasiis immoo iyyumti fa'eeyyuu dhufanii guyyaa 3 na gaafatanii gaafii wal fakkaatu. Ani haa dhufu jedhee jennaani isaan immoo mara deddeebi'anii dhufanii na gaafatanii sanarraanini indoomiyyuun dhufina jedheeni jette. Maaliif eeshiyettee immoo daganaa immoo situ duubatti goototaa jiredhanii argitaniitu kaaleeffana waan isaan ta'aa turan jechuudha. Sana booda hegaayii mucaa ilaaluu danda'a. Mucaa dhufee akka barbaadetti ilaaluun ni mala garuu wanti nafaanaa hin barbaachisu. Awwaan baay'ee dabarseera. Yeroo hundumas immoo gaashee jedhu. Karaa keessanii akka isinitti gara hin jabaanne waan beekaniifidha. Isaan immoo namoota waggaa 20ti. Nama waggaa 20 jechuun immoo jireenya mataa isaatii gaggeessu kan barudha. Siniini amma yoomitti kan sin dadhabsiisanii gaashee kan jedhanii. Ani immoo dadhabeetu jira waan hundumayyuuti. Argaas jirtu wanta ta'aatu jiru. Ani amanuus hin danda'u. Duubatti deebi'uus hin danda'u. Isa nafaanaa haa dhaabbatu. Mucaa garuu dhufee ilaalu jette jechuudha. Kan jedhani jechuudha. Abrahaamii kootutii mucaa kee ilaali jettee rutaan eeyyamtee fi jirti haa jennu. Garuu immoo haadha manaa faana walitti haaraniitu jiru jechuudha. Gaafa ishiin of duba deebitee lakkii kootu baqqaa jetteeni waan hundumayyuu akkasittiin taphachaa hanga dhadhaan dibamutti hanga maal jedhutti taphachaa adda turanii booddee inni immoo jechuudha of qabuu dadhabee bakka waan hundumayyuu of qoxxobuu dadhabee jechuudha. Sanaa booda of dubatti deebi'ee haadha manaa safaan daganaa wal dhabee jechuudha. Amma dhaqee mucaa gaafa laaluu aadi gaafa ittiin odduu isayyuu dhokatee dhaqaa mee akkamitti yaadame illi namti isa gammadame dura waan ishii faana jiruun xumuratu karaa ta'een karaa ishiin barbaaddeen maal barbaadda jedhamee nama gaafata namni wanta tokko jechuudha. Maal ta'e Abrahaam isa dhugaan siniin jedhee baqqaala sanadhaanii gaasheenis immoo ijoollee sana sadaniyyuu harka koo keessa galchadheetoo jira. Buruukisi habeelisi akkasumallee ermeellaani cuuciidha xiqqoodha fireedha jedhanii jechuudha. Ishiin akkas miti gaashee isinitti fakkaate malee iyyuu akkas miti ishiin dubartii hoteelaati. Seet aadaa daariima maal jedhama maariiffaadhaan isadha jechuudha. Akka dingataa milixxee baateetu jechuudha. Mucaa keessanirra xoob jettee irra buute jechuudha. Akka tisiisa. Tisiisni iddoon filattu. Mucaa tokko takka TikTok irratti sooressasii iyyeessasii ija tokkoon kan ilaalu tisiisaa jedhe. Ishiin tisiisadha jechuudha. Dingata dhuftee mucaa keessanirra buutee gaala mucaa keessanii burjaajessite jechuudha. Abrahaamis immoo dhufeera. Eenyu faana buzee fa'ii faana jechuudha. Buzee fi abuumoo eenyu jedhamti hiriyaa buzeeti jechuudha. Kazzaa maaliif akka akkas ta'eedhaan eegaafanneedhaanii isa biraanis immoo inni qobasaayyuu dhufa jennee ijaanne ture ermeellaadha. Maqaa Yesuus ni fatame. Ruutaadha kanii fiddee dhufta jenneetidha nuti mana keessatti. Kanaafini achiyyuun dhandheettee jechuudha ishiin jechuudha. Sana booda lakkii awwaan baay'ee ta'eera. Kanaafiyyuu ishiin immoo hin barbaadu jettee mucaa kooyyuu amman ilaaluu na dhoowwitu dirasitti. Kanaafi ani waan hin godhuun qabu kana caalaa qophaa ofii jiraachuun hin danda'ama. Murii maleeni itti galee. Kanaafiyyuu kan akka qophaa jiraachuu nama gammachiisu hin jiru jedhu seetanii maal jechaa jirta akkamidha kaleessa maatti galtereeti jennaani dingatan itti galee. Namni hundumtiyyuu immoo waan tokko keessa gaafa galee hubata malee osoo keessa hin galiini hubachuu hin danda'u. Isa kanaafiyyuuti baqqaayee jedhe jechuudha. Sana booddee maal jechaa jirta nagaa keetidhaati fayyaa keetidha si dhukkubaayii jennaanini lakkina dhukkubu nagaa kootee jechuudha. Garuu immoo inni hojjechaa jirtu maalidha jennaani kana miti miknaata kan ta'u kana miti sababa kan ta'u kana miti kaleessa ishii mucaa qaba jedhanii amma fidan dirasitti isaanis gahaniiru ermeellaan sababa kun hundumtiyyuu sababa jennaani anis dubartiidha. Dubartiin kun immoo gaafa kana hargitu akkamittiin manatti deebi'uu dandeessi gaafa ishiin jettuuni yoo dhuguma ishiin tolee kootu
manatti deebiteetti ta'ee ishiin ol dhufteetti jireenya ishiitti deebiteetti ta'e wanti kun hundumtiyyuu kanaafudha. Kaayyoon ruutaa inni jabaa fi inni ishii yaaddu dhaggeeffachaadha jechuudha. Inni ishii yaaddu qobaatti akkan anaaf nama kan faanayyuu akkanan waliin quunnamnedha. Kani ishiin barbaaddu gaafa inni jedhuuni walakkee achi isaati immoo bilbilaan haasofsiifte gaafa baay'ee keessanii haasofnaa jetteetti ani asirratti miidiyaa kanarratti lola fidee dhufuu hin barbaadu wanta sin gagammachiisu jettee yeroo duraa wayii dubbatteetti jechuudha. Ammas isuma jechuudha kan isheen dubbatteetoo jirtu jechuudha. Anifate waan hin xumurre baay'ee qabna keessanii haasofna jetteen jechuudha. Atama kan jechaa jirtu gaashee geessiitii dhaqiitii araara buusii jechuu keeti miti jenna. Ani jaarsolii geessee ruutaa bira dhaqeera yoon ta'e hin barbaadu yoo ishiin jetteetti ta'e immoo ruutaan keessa kootii baati. Ruutaan immoo akka ishiin keessa koo keessaa baatu hin barbaadu wedha hordoftoota. Argitanii? Fakkeenyaaf amma osoo wanti hundumtiyyuu toora hin galiin jaarsa qabatee dhaqeera taanaan ruutaan hin fedhu haala kana keessa inni jira yoo jettee sana booddee haaree yoo bahe ammini iddoon ishiidhaa qabu hundumtiyyuu inafaa keessa kootii baati. Keessa kootii garuu ishi baasuu hin barbaadu jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Dhugaan siniin jedhe. Tokkoffaa Abrahaamii jabaa miti ofiin dhaabataa miti nama kan faanayyuu kolfee xabatee maal ta'uudha kan inni barbaadu jechuudha. Yeroo tokko immoo waan gaariidhaan jabaadhu kaa'ee akkas godhi gaafa hiriyoonni jedhaniini tole bakka marakkoon qabu qophaa kootisu maalis jedhee bakka isaaniidhaan hiriyootaadhaanii akka kunoo waan jaalala wayitti agarsiisanii waan gaarii hojjechiisaa jedhaniitti amansiisanii akkasittiin gara sanatti waan oofaniif inni immoo jaarsolii geessa yoo naqeera ta'e biyyoo ishiin jetteetti ta'e akkan duubatti hin deebinetti umurii guutuun ishii dhabaa kana garuu hin barbaadu. Addumatti dhuma ishiin jirtutti nagaatti anis asumatti nagaatti jiraachuudha kan inni ani barbaadu jedhee jechuudha. Argitaniire waan inni jechaa jiru. Kana jechuun immoo jireenya ishii faana itti fufuu qaba jechuudha. Yaadeetoo jira jechuudha. Garuu immoo hojiin nama hojjechaa jiru kuni akkasumaanidha. Akkasaatti jechuudha. Akkasumaanidha jedheetoo jira jechuudha. Garuu ruutaa biratti akkasumaanii ta'uu hin danda'u. Maaliif dubartii waan taateef jechuudha. Sana booda bakka goggorsanii maal jedhanii jechuudha. Isaanis akka ittiin miti nutis gaa'ela qabnaa jireenya qabnaa dhattee achitti ishii bira deemuu qabdaa wanti hundumtiyyuu hin sirrataa. Ruutaanii dubartii gaariidha cakkantuu miti jedhanii kallattiilee garaagaraatiin gorsanii abbaanis gorsanii jechuudha. Akkasumallee faranjiin illee jechuudha goota abbaa isaatii mucaa sana dhuga baay'een ajaa'ibsiifadha jechuudha. As finfinnee dhufaniitoo jiru abeelii akkasumallee buraa ermeellaadhaniitoo kanaafiyyuu immoo qobaasaa ta'uun qabunni warri isa gara yaanni isaanii ruutaadhaan irraanfachiisanii ermeellaa kana taasisuufidha. Ani immoo akka kun ta'uun barbaadu Abrahaam bukkee ta'eenii walitti isaan fidaa kan jedhu jechuudha. Buseen sinillee haasofsiiseetoo jira. Buseen sin dhaggeeffanneerra sin ilaalleerra sin hubanneerra eenyu akka sin taatanii maali inni sin gochaa jirtan jennaani waanuma noormaalidha jedhe buruwa waanuma noormaalii hojjechaa jirra jedhe jechuudha. Sanas haa ta'uu kanas haa ta'uu jechuudha. Amma jechuudha ermeellaan jechuudha akka dhufteetti jechuudha akka dhufteetti baatee galti jechuudha. Isa dhuga injifannoon kan dubartii boocheeti jechuudha. Kaleessa galgalayyuu gaggabuun ishiin oolu sababiin isaayyuu abbaa Abrahaamii fi Ruutiyya gaafa iddoo tokkotti argitu jechuudha. Gaggabda malee duuta malee jarri kun walumaan jiraatu gargar hin ba'an. Garuu immoo kan nama gaddisiisu tokko yoo jiraatedha ta'e irra dibaadhaan araaramuu hin qabanii dhugaan jiru wanti jiru dubbatamee ittidha kan isaan araaramuu qaban jechuudha. Yoo barbaade Ruutaan kaameraa dhaabaa jettee kaameraan alatti jechuudha. Cabcafi gootee abbaatti guyyuu dandeessi jechuudha. Isa kanadha. Garuu immoo akkas fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Dubartiin hoteelaa galuutti jirti. Achitti deebi'uutti jirti isiniin jechuun jaaladha. Akkuma luqqeetti ishii
gochaa turteetti akkasumatti galtii isiniin jechuun jaaladha. Deeggartoonni gubattan gubattu, warri gaa'elli namaa akka diigamu barbaadan sin gammachiisu, akka nama qurxii nyaatu nyaatanii nagaan galaa. Baay baay isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota koo qaalii kabajamoo ilmaan Oromoo baay'een sin jaaladha. Qimamoota mana madaami sukkaarawwan kooyi subscribe naa godhaati na jajjabeessaa. Bilbila qabdu waan ta'eef jechuudha. Madaamiin illee yoo teessee akkasiniin dhaggeeffanne illee sin goote jechuudha. Banaati lafa naa kaatii deema. Baay'een sin jaaladha. I miss you.